daraartu sin harka jirti. Akka ati bahar harkaa qabdutti daraartu harkaa qabeetiin jira. Ni dhageessaami akka bahar qabdee sanitti daraartu harka qabeetiin harkaa fi miila hidhatiin qurfaatti cufee taa'u jirti. Gaafa bahar miite daraartu ta'e asirratti baaseetiin akkana fanniseetiin si garsiisa. Saniifuu kabajaan gadhiisi. Fatiyaan waa si ergitu sin jirtu. Sababa daraartu waan qabdee waan darartuuf hin qabdu. Daraartu bahar hin fuune. Afaan Oromoo ni beektaa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan walumaan baga jiraanne dachee dhufeetiin jira. Fatiyaan maal qabattee dhuftee jettan hordoftaaf daawwattoota kiyya. Ani waan hin qabadde dhufeellee akkuma agartanitti waa'ee baharii waa'ee bahar gurbaan harkaa qaba ammallee qabee harkaa qaba. Kunoo gurbaan dararu jira. Ilaa ammaa baharuma keessa jiran. Baharuma keessa achumatti azabu jira. Garuu waan hin godhu qabu. Maal hin godha? Na biraa fagoo jira. Ijoollee achi jirtullee dhaammaddeetiin jira birraa fi nurattiinis barbaada jiranii. Garuu waan hin godhu hin qabu. Garuu maan na gubataas taa'e. Maaliif dandeettii hin qabne? Rabbumaa dandeettii qaba. Inshallah rabbumaan bira haa jiraatu. Bahar duraan taa'ee jeetiin dadhabe. Garuu taa'ee jeetiin dadhabe kunoo waan inni keessa jiru walumaanuu arku jira. Sanumaafuu dandeettii rabbiin cina haa dhaabbatu waan hin godhu hin qabu. Haasan sanillee arraan tana na bilbilaan hedduu natti illee dhaadateeti. Waa hedduu naan jechuu jira. Hordoftaaf daawwattoota kiyya. Haasan san ila amma waan bahar gaddisuu illee hin qabu. Akkan harketti waa'ee bahar gaddisuun keessa hin jiru. Maallaqa jechuu jira. Nuti maallaqa isaas hin nyaanne maallaqa isaas hin agarre dantaaf yeroo jaalatee daraartu jechaa baase nuti maallaqa san nis hin nyaanne nis ijaan hin agarre. Waan kafalluuf saniin na dibi'an. Doolaara 3,000 kafalee ijee lubbuu dibachuu jira. Natti illee doolaara 3,000 qopheessi yookaan jaarsa kee dhabdee naan jee. Ani yoo rabbiin silattuu duraanii bahar taa'ii waan akkanarraa taa'ii jeetiin dadhabe. Kunoo hamtuun guddoof xiqqoon qabdu. Kunoo baaraan barakkoo ajaa'ibaa keessa jira. Guyyaa 3 guutuu bahara keessa kaayanii nyaataaf bishaan malee bahara jidduu kaayaniiti achitti dhiisanii achitti bulee achitti olee achi buluu jira. Ani maaliin godare? Waan hin godhu hin qabu. Waan hin godhu wallaalaaf halkaniif guyyaa manuma keessa taa'ee yaadaan wareeru malee waan bira waan hin godhu na agarre. Qabaadhee kafalee waan hin beeknes maaliin kafalaa'u? Maallaqa isa nyaannetti hin beeknu. Nu bira jiraatti hin beeknu. Waan hin beekne takkatti maal jeetiin kafalaa'u? Ammas niin kafalaa jechuun sabbaa kiyyaan fitee dhufa kafala. Engadda nu dhiisee asii ka'ee kute. Akka na dhiisee kuteetti akka rakkoo biraan as seenteetti maallaqa daraartus yaa ta'aa fi yaa tasalaam dandeettii rabbiin alhamdulillah rabbil alamin namni isaa jiraatu kafalee. Arrammoo waan hin beekne tokkotti waan nabba hin beekne tokkotti sabbaa kiyyaan fitee isa doolaara 3,000 isaaf ergaan. Rakkoo ani keessa jiru kun inni quban qabu. Inni quban qabu. Ka'ee asiniin galaa jeekkute. Kunuunsa biraa isa qunnamte. Saniifuu namticha haasan baalan. Tanaka akka garan qabne kun namticha mujrima fakkaataa suuraa isaa guzee harkan. Haasaa fi suuraa isaa. Inni Oromummaa aajoo malee Oromummaa takka hin qabu. Xiqqoo Islaamaa yoo qabaate hin beeku malee Oromummaa waan jaansan hin qabu. Namni Islaama nama hin miidhu. Islaama yoo ta'u nama hin miidhu. Bilbila waan naanjoo yoo dhageesse hordoftaaf daawwattoota kiyya waan ajaa'ibaati. Bahar na dubbisee sagalee bahar kwaama xiqqoon dhagee haasanii harkaa fuudhee waan inni jiru dhaggeeffadhaa hordoftoota kiyya. Namticha musiibaa kana. Namticha garaa gudda. Silaa bar dhiirummaa jira. Aadan ta'anii nama bishaan bahara keessa kaayanii bishaan jidduu nama kaayanii nama dhaadachuu fi nama tumuun dhiirummaa miti. Mee dhiira taatu asan sanaa koommee ati. Daraartuun aadan hin jirtu sanaa jirti. Daraartuu barbaannaan daraartuun sanaa jirti. Sanaa koommee dhiira taatu naddicha. Achi teessee bahara jidduu keessee xarraa jechuun biyya keenya jechuufi yoo abbaa biyyummaa illee qabdan duraanuu namni dhiiga lama qabu khayriin qabu. Oromummaa fi Arabummaa isin keessa jira isin amma maali walii laaqamtanii jirtan.
Gama abbaatiin yoo araba taate gama haadhaatiin Oromoomi namni dhiiga nama qabu kayiriin qabu. Sanumaaf kayiriu siifi daraartuun kayirii takka hin qabdani siifi dhima obboleessa kiyya. Namni dhiigaa lama qabu kayiriin qabu. Sanumaaf siifi isinuu waamuu akka waliiti mujrima akka waliiti. Amma niyuu isin lachuu walquba qabdaniu. Walquba qabdani waan akka walii akkasi waan biraallee isin jechuun barbaadu garuu daraartuu barbaannaan daraartuun sanaa jirti. Dhiira taatu sanaa edanumamee baasa kooni kottu sanaa dhiira taatu. Nadhoo bakkee teessee xarraqa jechuun dhiirummaa miti. Namni raaxmata hin qabne waan hedduu jira. Ani gurbaan kun Oromummaa miti. Ani Islaamallee yoo ta'e jirtin xiqqoo kadhadhe Islaamummaa hin qabu. Kun nama addaati. Namni akkamitti ilmoolee dhalee qabaachuu baatullee akkamitti kalee ilmoota teessa takkarraa kalee gurgurinaa erginaan jira. Dilana maalleeni itti jabaate maallaqa isaa barnuti nyaanne maallaqa sana inni harkee hin jiru baarii sin agarre. Intalattiin baasan intalani jalaa garagalchee maal jee waan inni haasa'uun beekan. Gurbaa waan akka gara hin qabne kan. Saniifuu waan biraa dhabi yoo ilmaan keessaa baastee gurguruu dadhabde keessa isaa takka gurgurinaa erginaan jechuudha jira. Saniimaaf ani maallaqa erguufillee hin qabu. Dhugaan siima itti himeetiin jiraanii bakkeen seenee isaaf ergullee hin qabu. Maallaqa illee erguu inni ergus. Tana hunda fitnaa tana hunda daraartuu quba qaba. Ani daraartuun ni jirti magaalaa takka keessa hojii jiranaaf daraartuun. Tana hunda isiitu kana hunda shira kana hunda yaade. Saniifuu anaa fi daraartuu takkaan magaalaa kana keessa jiraata. Daraartuun gurbaa kanas wal beekanii bahar harkaa baasuu qabdi. Feetu deemti feetu as teessi isiitu quba qaba. Waan gootu isii beeka. Ani waan hin godhu takka illee qabu. Doolaara 3,000 ni jeus sumuun hin qaban. Doolaara 300 hin qabu waan isaaf ergu. Tamam? Saniifuu ani sumuun riyaala takka himanii kuma takka himanii ergu. Gaddiistamoo gadi hin dhiistu. Ammas daraartumaatu gaddiisuu ta'a. Ammas xiqqoo dhaabbatee naan jee bilbilee daraartuu kan 3,000 san daraartuu adanii naa gad ergi. Bu'aan meeshaa isaanii see kun namtichi sammuu hin qabne orofaa sammuu orofaa kan saniifuu daraartuu sana harka jirti. Akka ati bahar harkaa qabdutti daraartuu harkaa qabeetiin jira. Ni dhageessaami akka bahar qabdee sanitti daraartuu harka qabeetiin harkaa fi miila hidhatiin qurfaatti cufee taa'u jirti. Gaafa bahar miite daraartuu ta'e asirratti baaseetiin akka fanniseetiin si garsiisa. Saniifuu kabajaan gadhiisi. Fatiyaan waa si ergitus hin jirtu. Sababa daraartuu waan qabdee waan daraartuuf hin qabdu. Daraartuu bahar hin fuune afaan Oromoo ni beektaa. Ani waan hin joos hin qabu daraartuun akka fitnaa kana bahar naqxetti isii baasuu qaba. Aadanis jinnis carbee seentus isaanii warra biyya takkaati. Gurbaa fi isiinis wal beekanii xifaa kana hunda isiitu naqxe bahar. Asii dhiisee kunnaan na dhiisee kute jettee achitti namatti bitte. Ni beekanii amma namatti bitte. Takka dubbii tanas hin dubbanne daraartuun. Ni dhageessu hin dhabdu. Maal dhageewu dhabdi. Sanumaaf hordoftaaf daawwattoota kiyya ani gurbaan bilbilee guyyaarraa gumee kana bilbiluu jiraarra guyyaa guutuu. Guutuu akka maallaqa san qopheessi daraartuun akka daraartuu waliin adanitti naa ergi. Daraartuun ilmoo xiqqoo hin taane ijoolleen taane ni beekti. Dhaquufi feenaan kaatee dhaquufi. Ammoo fatiyaan maallaqa 3,000 ergiti jettee afaan bantee eegdus hin jirtu. Hin jirtu afaan banii eegi. Fatiyaan riyaala takka waan si ergitu hin qabdu. Jaarsa kee yoo fete jaarsa kiyya bahara jidduu keesse duraan waan keesseef si beeka. Isas duraanin taa'ii jeetiin dadhabe. Taa'ii nadhoon tun si jeesistii jeetiin dadhabe. Kunoo takka kana. Kunoo har'aan tana bahara jidduu halkusati guyyaa 3 fi halkusati achi taa'u jirta. Yoo qonqudhu duubaattu gaa rabbiin si haa eegu ani waan hin jiru hin qabu. Rabbiin si haa eegu Hasan namticha tana ka'a dhaggeeffadhu. Waan sammuu hin qabne Fatiyaan maallaqa na hir'isutti afaan bantee naguma rabbi bahara jidduu keessa gurbaan ajjeesin beelaan. Fatiyaan sumuun riyaala Yemanii kuma takka si ergitu hin jirtu. Mesh doolaara 3,000 dhiisiti. Saniifuu kabajaan nagaan gurbaa gadhiisi. Gurbaa gadhiisi karaa deemu nagaan adeemu. Ammoo daraartuu ati lubbuun baasaa fi daraartuun jannati tiyya maarree tiyya gaafa bahar keessa karraa cabe daraartuu ati lubbuun baasaa jettu san asii fuula naqeetiin isi jaldeessa godheetiin sitti erguta. Suuraa jijjiira jaldeessa isi godheetiin isi erguta. Adanitti isi fayyaa qabdu adanitti sin dhuftu akkam jettu.
daraartuu ati onnetiyyaa jinnitiyyaa dantaa keeti waan fete daraartuu dhimma daraartuudhaan itti hin qabnu ammoo bahar qeensi takka irraa cabne taanaan daraartuu ta'e ni garta bineensa jijjiirratti adanis ergu ta'a naassi fidee dhufa adanitti akkana si fayyaa qabdu adanis itti dhuftu akkasi nagiyaan gaddiisi gurbaa maallaqa 3,000 miti doolaara 100 sin erguwan yekayemanii 300 sin erguwan dhugaan si hima fatiyaan maallaqa na ergitette garaa bal'istee neegin garaa bal'efattee neegin waan hin seergu takkan qaban sumuuniin qabu dhugaan si hima ilmaan kiyyarraa iskaleen gurguru ifirraa iskaleen gurguru siitu kalee ilmaan irraa guruu tureensiya ni beekamta bineensa mujrima guddaati ni beekamta kanaan nyaachi turte kana daldalu turteensiya saniifu daraartu feetuni maraattaa fi feetuni istaa dhimma keessanii siifi daraartunis waan akka oliiti siifisiinis amma ani waa'ee isee keessa waan naquun qabu garuu abbaan ilmaan kiyya kabajaan gaddisi karaa inni deemu haa deemu daraartu barbaadaan immoo kootu sanaa ni beektaami koot sanaa daraartu anaatu tolchee bareechee daraartu si kanna tamaam daraartu ati barbaachisan tolchee bareechee si kanna saniifuu dhaamsa kana viidiyoo kanallee ni gartaasan tamaam maali haasanii mi'aati musiibaadhaati siifi intalti daraartu baanan tun darara isiin nanayxee keessaa ba'uu dadhabe eenkattan darara isii rakkoo isiin nanayxee keessaa harka 10 ifirraa qulqulleessee akkana dhiqadheetin isii waa'ee dhimmasii achi kaayeen jira haariyaatti waa'ee daraartuu natti kaasin ni dhageessaami dhiira taatu nadhichi adan teessee afaan banuu miti dhiira taatu sanaa kottu bahar gaddisi sanaa kottu daraartu barbaada daraartuuf maraatta koos sanaa daraartuun sanaa jirti oka kaayette deemtan daraartu yoo feete tayyeb kanaafu ani gaafa qeensi takka baarraa cabxe jennaan immoo daraartu ati onnee fi turuu kiyya laphee tiyya jettu tanaas irraa hin dalagatama daraartu sun harka jirti akka ati bahar harkaa qabdutti daraartu harkaa qabeetin jira ni dhageessaami akka bahar qabde sanitti daraartu harka qabeetin harkaa fi miila hidhatin qurfaatti cufee taa'u jirti gaafa bahar miite daraartu ta'e asirratti baaseetiin akkana fanniseetiin si garsiisa saniifuu kabajaan gaddiisi fatiyaan waa si ergitus hin jirtu sababa daraartu waan qabde waan daraartuuf hin qabdu daraartu bahar hin fuune afaan oromoo ni beektaa daraartu bahar hin fuune daraartuun kunoo fatiyaa bira jirti daraartu barbaannaan bahar gaddiisi boru ganama koot sanaa daraartu naassi kan na kabajaadha duraan egaa waatti baastee si hayyamtee qaadimattee egaa jiraatte lafa jirti kottu akkasi dhaamsa yoo sammuu qabaatte namticha sammuu orofaa dhaggeeffadhu sirritti sanaa kottu wal garraasitti baharuma gaddiisi bahar nagayaan karaa biyyasaa karaa biyya abbaasaa deemu jira karaa maatisaa deemu jira gaddiisi obboleessa fayya gabaabduu waan hin sidhaamu kana fatiyaan maallaqa ergiti bahariin achi keessa hidhee kaayan fatiyaan maallaqa ergitu fatiyaan maallaqa ergitu hin jirtu siif galaami akkasi sitti dhaammadheetiin jira gabaaba dhaamsa gabaabaa sitti dhaammadhee akkasi hordoftaaf daawwattoota kiyya namticha kana waan jiru arguu jirtanii saniifuu viidiyoo kanallee hanga xumuraatti laalaa laayikii godhaa nama hedduu biratti haa faca'u haasanii fi garee haasan biratti illee haa gahu viidiyoon tun dhaamsa kiyya gabaabaadha inshaallah hanga viidiyootti aanutti walitti dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh